Kam jirtu daawwattoota biyya guyyaa darbee akkuma yaadattanii saabskiriiptii fi suuperskiriiptii akkaataa kamiin fayyadamuu akka dandeenyu waliin ilaallee turre. Guyyaa irraa immoo kan waliin ilaallu barreeffama keenya keessatti akkaataa kamiin maatimaatikaal ikweeshin simboolsii fayyadamnaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Gamanumaan yaadaaf qalbii keessan gara kookootanii akka hordoftan isiniin jedha. Gara fuula yuutuubii kiyya gaafa dhuftanii warroonni miseensa haaraa taatan sabskiraayib gochuu akka hin daganne, warroonni miseensa taatan immoo hiriyoota keessaniif waan ana asirratti maxxansu kan akka qooddanii isiniin jedha. Achumaan gara barumsa keenya irraa adda ta'e. Egaa akkuma amaleeffamne afaan kompiitara keenya kun staartii dhufne Microsoft Office Word banachuun dirqama nuti ta'a. Yoo tareetii iddoo shoortii katii taate staartii meenuu kanarraa hin qabnu ta'e wal piroogiraamii dhufne Microsoft Office barbaanne jechuudha. Microsoft Office barbaanne Microsoft Office kun wanta jirti irratti kilik goone sana booda as keessaatii jechuudha. Microsoft Office 2007 dha. Microsoft Office Word 2007 irratti timbarsiisaa jira waan ta'eef isa banannaa jechuudha. Kun wanta jirti irratti kilik godheen banadha. Egaa amma barreeffama keenya armaan dura barreessaa turre irratti eegalloo ta'e iddootti seef godhanne sana lannee kallattiidhumaan isa bananneetu iddoo keenya sanarraa itti fufnaa jechuudha. Ariitii barreeffama bal'aa barreessite yoo ta'e fuula 10, 15, 20, 40, 200 geessanitti yoo ta'e iddoo geessan sanatti immoo maatimaatikaal ikweeshinii isin barbaachisa yoo ta'e simpoolii sana fayyadamtanii wantoota herregaa wal qabatan yookaan maatimaatikaal ikweeshin simpoolii kan barbaadanii galfanneetu barreessinaa jechuudha. Mee kallachumaan ani fuuluma haraaraan eegala yeroo hundumaa sababiin isaa maaliifi barreeffamoota shaakala asumarraan fudhadha waan ta'eef asumarraa Microsoft Word irraatii kan koodiidhaan jenereettoon fudhadha waan ta'eef haaraamarraa eegalee isin barsiisa yeroo hundumaa kana akkana hubattanii isiniin jedha. Garuu warroonni barreeffama armaan duraa seef godhatan dookimentii armaan duraa irratti dookimentii dabalaa kan deemtaa yoo jiraate achi hidhattanii banattu jechuudha. Iddoo kaawwattan sana foldera kaawwattan sana keessaatii banattanii daayirektii maddi fuftu jechuudha. Simboolsii kana fayyadamuuf egaa eessa dhufna? Inserti kan jettu kana dhufna jechuudha. Inserti kan jedhu kana dhufneetu gara dhumaa gaafa dhuftanii ikweeshinii argattu. Ikweeshinii mallattoo paayii of jalaa qabdu mataarraa qabdu irra keessaa jala isheeti immoo ikweeshin kan jettuu fi ishee jala dirooppi daawunaroo jirti. Dirooppi daawunaroo irratti kilik gootanii fayyadamuu eegaltu jechuudha. Amma waan asirra jiru kuni baay'een isaa warroota kompleeksii ta'anidha. Tariitii eeriyaa sarkilii fayyadamna yoo ta'e eeriyaa sarkiliidhaaf kunuuti ikweeshinii jirtu ishee kana galfannee itti fayyadamuu dandeenya. Ani har'aaf garuu kallachumaan warroota salpharraa kaana waan ta'eef salpharraa gara walxaxaatti deemama barumsi waan ta'eef salphaan immoo ikweeshinii salphaa immoo eessa argannaan insertinii ikweeshin kan jettu kan keessaa arganna malee warroota yeroo nuti banannu asii gadi tarraan kana keessaa biti kan argannu. Kanaafuu eessa nu fayyachuudha insert new equation kan jettu kanarratti kilik godhaa jechuudha. Isarratti gaafan kilik godhu design taabiin kun dhufeetu naa galaa jechuudha. Design taabii kana agartu design taabiin kun dhufeetu mata duree kanarra naa galaa jechuudha. Mata duree kanarra gaafa naa galu yookaan taayitil baarii kanarra galee jira. Taayitil baarii kanarraati kunoo simpooloota maatisii hundumaa argattu jechuudha. Waan maatisii keessatti beektan hundumaatu jira. Agartanii plus or minus infinitive equal to nukaaleetonni kunoo jiru. Simpoolii garaagaraa jira yoo kana asii gadi tuqxanii kunoo simpooloota maatisii baay'ee isaa argattu jechuudha. Isaan kana moor kiiboordii irraa isin arganna baay'ee isaa waan ta'eef kiiboordii irraa somnee gashachuu dandeenya. Garuu waan kiiboordii irraa hin arganne warroota kanaa fayyadamnu warroota kana. Fraction, script, radical, operator, brackets, fraction, ascent, limit, operators, matrix warra jedhaman kana fayyadamu. Isaan kana irra guddaa kan nuti yeroo baay'ee kiiboordii irraa hin arganne waan ta'eef isaan kana fayyadamne mee maatimaatikaal ikweeshinii barreessuu jalqabne jechuudha. Isuma salphaarraa gaafa kaanu mee firaakshinii akkaataa kamiin barreessinaa kan jedhu firaakshinii irraa kaanu jechuudha. Amma firaakshinii kana barreessuudhaaf egaa istaayilii firaakshinii keessanii isintu filata. Fakkeenyaaf immoo warra kana baay'ee kiiboordii irraas kallattiinumaan barreessuu dandeenya. Kiiboordii irraa kallattiinumaan barreessuu dandeenya. Badaa nu rakkisan maaliif walxaxaa biti waan ta'eef. Garuu asumarraatii yoo galfanne yeroo baay'ee asumarraa yoo galfanne nu sarfata waan ta'eef irraa galfanne
mi'a jalqabnu jechuudha. Fakkeenyaaf kana yoo ni tuqu kun dhuftee naa galti jechuudha. Dhuftee naa galti. Yeroo isheen dhuftee simbooliin kun dhufee naa galu yookaan maatimaatikaal equationin iddoo itti barreessitu kun gaafa dhufee sii galu iddoo iskweerii tuqaan jirtu kan irratti cuqaasanii iddoo isheen itti barreessitu asidha waan ta'eef achirratti barreessitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf firaakshinii tokko barreessu 3 irraa 4 hin jedha ta'e 3 barreessa jala dhufee immoo 4 barreessa jechuudha. Isaa booda maalan godhaa? Kanaa booda itti fufuun barbaada ammas firaakshinii barreessuun barbaada dabalataan nan idaa yookaan nan hir'isa yoo ta'e pilaasii asumarraa kiiboordii irraan tuqaa barbaade immoo pilaasiin simboolii pilaasii as keessaa galfachuu dandeessu. Kun as jirti asirraa galfachuu dandeessu. Yoo kana achi immoo kana kiiboordii irraa isin galchattu waan ta'eef isheen kun badaatiin irra keessuuf ammas dabalataan firaakshinii biraan barreessutti dabala yoo ta'e asumarratti dhufee tuqeetan asirra gaafan dhufee amma immoo 6 jedhee 6 8 jedhe. Isaa booda equal to waa tokko hin jira jechuudha. Equal to ida'uudha waan ta'eef blank space yoo jedhe blank space bifa kanaan shift plus minus yoo tuqxanii bifa kanaan isinii kaa'uu danda'a. Amma firaakshinii tokko barreesseera jechuudha. Firaakshinii salphaa ta'e barreesseera jechuudha. Tarii firaakshinoota wal xaxaa ta'an barreessuu barbaanne yoo ta'e raadikaalii barreessuu amma kiiboordii irraa raadikaalii barreessuu hin dandeenyu. Raadikaalii barreessuudhaan maal goona dhufneetu as jalaa raadikaal kan jettu kana jalaatii galfannaa jechuudha. Galfannaa jechuudha. Amma fakkeenya kana yoo galfanne square root of 8 wajjin bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kan biraas barreessuu barbaanna yoo ta'e ifama tariitii barreeffamni qofa caala. Maatimaatikaal equation gaafa barreessitan isin barreeffama keessatti barreessitu waan ta'eef meestii barreeffama jenereetaa godhadhu. Jenereetaa godhadhu. Kana keessatti barreessu. Keenyaaf asirratti barreessuun barbaade yoo ta'e dhufee raadikaalii ishee kana barreessuun barbaada jennu. Raadikaalii ishee kana barreessuun barbaada jennu. Raadikaal kiibruutii yeroo baay'ee kiibruutii 4 root 5 root jennee warri barreessinu as keessatti barraa waan ta'eef amma kiibruutiin kanadha. Kiibruut of 9 jennuun kan bahuu dandeessu. 9 jennu kan akka kanaan barreessina jechuudha. Akka kanaan barreessina. Mee amma isa dabalu. Akka carraa ta'e kiibruutiin squareetiin kunii fi kun tokkumadha. Square kiibruutiin immoo kuna jirti. Ishee kana mee 5 root ta'e 5 root of 10 5 root of 10 jennee barreessuu barbaanna yoo ta'e. Fiiziruutti bifa kanaan barreessuu jechuudha. Bifa kanaan barreessuu dandeenya. Inni kun hojii keessan jira. F of x is equal to kan jedhu kan f of n f of haa ta'u maatimaatikaal faakshinii gashee waan ta'eef f of biraaketii banna f of x is equal to jennee is equal to inni barreessinu 4x square 4x square isheetu subscript fayyadamee barreessa gaammanii superscript jechuudha. Tariitii garuu ani isa kanan barbaadu yoo jettu ta'e simboolii maatimaatikaal equation keessaa fiddanii gashuu dandeessu. Superscript 3 kana superscriptiin godhadha. Agartanii superscriptiin booksii maatimaatikaal equation keessatti hojjettu. Kanaafuu maal gochuun qabanii kana fidee taasii galfachuun qaba jechuudha. Simboolii keessaa fidee galfachuun qaba. Simboolii keessaatii fidee galfachuun qaba. Ishee kana jechuudha. Ishee kana fidee gasha. Ishee kana fidee gasha. Saawadas keessatti 3 barreessa. Migan kana jedhee booda 4 minus minus 5x square minus 8x 5x square ammas hubadhaa. X kana simboolii keessaan fidee gashaa jechuudha. Ammas x kana simboolii keessaan fidee gasha. Ano bifa kanaan x jedhee x jira.
eegan jedhe x square square x square achi fidee gashee minus 8 keyboard irraa fayyadamuun danda'ama maaliif powering qabu waan ta'eef bifa kanaan barreessuun danda'a is equal to 0 equation kana barreessee jechuudha. Amma equation kana keessatti coefficientiin x cube dha fama kun polynomial fraction ira waan ta'eef polynomial fraction kana asitti tariiti y isaa tuni kaasu ta'e gaariidha kun polynomial fraction ira mee kana ishee kana hojjedhu plus 5 is equal to 8 ajabu. Amma sitti wanti hubannu maalidha? Coefficientiin x square dha a dha waan ta'eef a is equal to asitti hubadha. Formula kanatti fayyadamneetu kana solve gochuuf deemna waan ta'eef formula kanatti fayyadamnee solve gochuuf deemna waan ta'eef kana hubachuun gaarii ta'adha yaada. Kanaaf asitti amma a small dha a is equal to 5 dha b immoo b is equal to 8 dha c immoo c is equal to 5 dha jechuudha 5 kanaaf booda formula kana bakka buufannaa jechuudha. Kanaaf amma kana furuudhaaf salphaadhumatti kana furuudhaaf formula kana fayyadama quadratic equation kana fayyadamnee furuu dandeenya jechuudha. Quadratic equation kana fayyadamnee x is equal to jenne formula kana kaawwanna jechuudha. Erga kana godhannee booda maal goona? Ammas kanuma koppii godhannee gad fidannu formula kana fayyadamnee quadratic equation kana furuuf deemna jechuudha. Kana koppii godhannee gad fidannu as fidannee erga as fidannee booda iddoo b dha bracket banannee minus value b coefficient in x jechuudha minus 80 dha waan ta'eef minus 8 jechuudha negative 8 enne bracket hin cufanna saboot plus or minus enne radical of b square dha b ni meeqadhamma minus 80 dha waan ta'eef minus bracket banannee minus 8 jenne hin cufna minus 8 square minus 8 square minus 8 square gaafa bracket keessa minus barreessine saboda square yaa kennama rasilumayyuu minus 8 square jechuudha. B square bakka bu'aa b square b minus 8 dha waan ta'eef square immoo siruu power b ti waan ta'eef bifa kana erga kaanee booda as dhumna jechuudha. Isa kanas gaafa dhumnu tariitii as keessaa value a fi c negative ta'uu danda'a waan ta'eef maal goona bracket bananna jechuudha. Bracket bananneetu maal goona value a meeqadha value a coefficient x square dha waan ta'eef immoo positive dha kanaaf 5 jenna jechuudha. 5 baay'isuu jenna 4ac jechuun 4 times a times c jechuudha waan ta'eef isa booda bakka c maaltu bu'aa value c constant number kana waan ta'eef constant number kun immoo positive dha waan ta'eef kanaaf c neenyu bakka bu'aa jechuudha afuriin bakka bu'aa jechuudha positive dha waan ta'eef isa booda bracket dhaan cufanna jechuudha. Erga cufannee booda gara denominator isaatti gaafa dhufnu 2a dha denominator kana 2a dha value a immoo akkuma sira kaafne positive 5 dha waan ta'eef 2 times net jechuudha bakka a eenyu buufna jechuudha 5 buufna 2 jechuun 2 times a jechuudha 2a jechuun 2 times a jechuudha. Erga kana godhannee booda shallaguutti ceenaa jechuudha. Ammas kanuma koppii godhannee gada dabarfannu sababiin isaa mathematical equation fayyadamnee barreessinee malee nu barraa waan ta'eef erga kanannee booda amma minus times minus 18 meeqadha jechuudha positive 8 dha. Kanaaf value kanaaf positive 8 dha
plus or minus inni kan radical jiru sana gaafa jiru radical 8 the power of 2 8 square minus 8 square jechuun meeqa jechuudha positive 64 jechuudha positive 64 minus 5 bracket keessaa finnu 5 times 4 meeqa 20 dha kanaaf kana 20 jenna erga kana goone booda 2 times 5 meeqa 10 dha 10 enna amma sattaanutti fumnaa jechuudha ammas kanuma koppii godhannee itti fumnu akkaataa kamiin akka mathematical equation fayyadamnee barreeffama maatisii akka barreessuu dandeenyudha kan barataa jiru waan ta'eef herrega barataa jirra biti baay'ee mathematical equation fayyadamnee akkaataa kamiin equation nu kenname polynomial ta'uu danda'a quadratic equation ta'uu danda'a exponential function ta'uu danda'a fraction ta'uu danda'a akkaataa kamiin furraadha kanaaf amma haa xumurru isa kana 8 plus or minus radical of 64 minus 40 times 20 kun meeqa dhufa jechuudha kuni asumatti 40 times 20 negative 80 dha gaafa walirraa hir'isuun kun meeqa nu dhufa bracketiin kun asin jirtu bracketiin kun baddeetta maaliif qoyyomneef hin dheera waan ta'eef kanaaf amma bracketii kana ammas meeqanuma koppii godhanii gadi tafumnu amma meeqa dhufa 64 minus 18 minus 16 dhufa yeroo baay'ee qoyyomne akkasii kadhabeessadha radical of 16 4 ta'a ture sila deebii integerii ta'e argachuu dandeenya amma garuu asuma irratti dhaabnaa jechuudha sababiin isaa maaliif waan ta'eef mee tariitii deebii lama qabaachuu isaa akkaataa kamiin beekna jedhuu fi 8 plus or minus radical of negative 16 jedha 8 plus or minus ishee jettu kana equation lama jira jechuudha as keessa equation lama jira waan ta'eef ishee kana bracketii goone mee koppii godhannu kana koppii godhanne kanaaf kun maal taate jechuudha ishee kun minusii goona yeroo baay'ee ishee jalqaba 8 minusii taati isheen kun immoo plusii goona jechuudha plus or minus itti sana equation lama ta'uu ishee agarsiisu jechuudha deebiin kana fudhannee ilaalle deebii lama x1 meetariitii ishee kan x1 jennu x1 jechuudha fi azumne exponential function fayyadamnee agarsiisnu subscript asii fayyadamuu dandeenyu waan ta'eef direct subscript mathematical equation keessatti fayyadamnu waan ta'eef x2 value x2 quadratic equation ini deebii lama qaba bifa kanaan quadratic equation furuu dandeenya jechuudha mathematical equation insert jala jirtu ishee kana fayyadamnee jechuudha barreeffamoota keenya keessatti mathematical equation fayyadamuudhaan equation nu kennamu solve gochuu dandeenya jechuudha equation nu kennamu solve gochuu dandeenya barreessuu dandeenya wantoota formula garaa qaban equation simple so equation mathematical equation jettu kana fayyadamne barreessuu akka dandeenyu hubattanii ture yaada tariitii dabalataanii waan itti dabaluu jiraate dabalata tokko barreessinu akkuma sila sinii kaasee design kan jettu garagaltanii jechuudha yookaan mathematical equation kan jettu kana garagaltanii fidachuu dandeessu erga fidattanii gashattanii booda as keessaatii amma fakkeenyaaf integraalii jira integraalii simple kana fayyadamtanii gashuu dandeessu summation jira summation kana fayyadamtanii gashuu dandeessu summation makana amma gashine iddoo kana x jechuu dandeenya summation of x x1 x2 x3 x4 x5 ta'uu danda'a summation of x x the variable of and jennu inni kuni subscript ta'uu qabdi ture bifa kanaan summation barreessuu dandeenya jechuudha kana sinii
yaadannoo keessan irraa ilaaltanii barreessitu waan ta'eef sana ilaaluudhaan barreessuu dandeessu. Paaworii akkaataa kamiin akka barraa'uu danda'u, saabskriptiin akkaataa kamiin barraa'uu akka danda'u yaa isin agarsiiseera waan ta'eef sana fayyadamtanii yeroo ishee kana barreessine yaadattoote 5x square yeroo barreessine paaworii akkaataa kamiin barreessuu akka dandeenyu. Yeroo immoo x1 fi x2 barreessine yeroo akkamittiin akka barreessuu dandeenyu saabskriptiidha isheen kun immoo fayyadamu yoo ilaaltanii ishee simpoolii keessaa gashachuu akka dandeessan yookaan equationii keessaa akka gashachuu dandeessan isinitti meera. Bifa kanaan saameshiniis gashuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne kan biraas hojjechuu dandeenya jechuudha. Biraas asumarraa dhufu diizaayinii gallee kan biraa gashuu dandeenya. Insert mathematical equation new jenne amma inti matrixii jedhamu matrixii fakkanaan gashannee barreessuu dandeenya. 8 torba jennu 3 jennu 4 jennu kan isinii kennamutu murteessaadha. 6 jennu 9 jennu 1 jennu matrixii kana fakkaatu barreessuu dandeenya jechuudha. Matrixii kana fakkaatu barreessuu dandeenya. Matrixiin kun kulamanii 3 fi roo 3 qaba. Roo 1 2 3 kulamanii 1 2 3. Matrixiin ida'uu hir'isuu hidhuu baay'isuu akka dandeenyu beektolee yaada. Bifa kanaan matrixiis galfachuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaadanii simpoolii biraas gashaatii shaakala kun asuma jala argattu waan ta'eef baay'inaan asuma jala argattu waan ta'eef amma fakkeenya kun loogarizimii barreessuudhaaf amma kana wongashee fooroon jedhe bifa kana loogarizimii 4 in base 2 jennee yeroo dubbifnu gaa herregni harka babbaddeetti dhiifamaa jini dagataa dhufnee ragaa warri naannoo herregaarra jirtan beektolee yaada. Bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kun matrixiidha. Isheen kun loogarizimiidha. Inni kan biraan tariitii equationii jala kan jirtu simpoolii sana akkaataa kamiin fayyadamna kan jennu haa ilaallu. Simpoolii kana fayyadamuudhaaf simpoolii insert ishee jettu simpoolii insertii jala jirtu simpoolii equationii taante jirtu kana fayyadamuudhaaf yoo kana irratti kilik gootanii simpoolii ishee jettu kana irratti drop down ona ruftanii kilik gootanii waan akkasii argattu. Kun recently kan fayyadamaa jirrudha. Garuu immoo more jennee gaafa gallu hedduu arganna jechuudha. As keessa mathematical operation jiru. Simple formulaawwan maatisii keessatti arginu baay'ee jiru jechuudha. Formulaa yoo jechuu baannellee simbooliin maatisii keessatti argamu jiru. Sameeshiniin fa'aa as keessa jiru. Kilaasii amma kun agartan hin jijjiiru jechuudha. Isa kana yaa mooraa as keessaa gaafa foonti istaayilii isaa jijjiiraa gaafa deemtan waan baay'ee agartu waan ta'eef isa kana isiniif anniisa. Kan akkaataa kamiin fayyadamnaadha kanan dhufeef. Fakkeenyaaf amma bilbila nama tokko qindeessuu barbaadna yoo ta'e bilbila nama sanaa irra kaa'uu barbaadna yoo ta'e bilbila jechuurraa mallattoo bilbila fakkaattu yoo kaa'uu fayyadamne maal ta'a? Mallattoo bilbila fakkaattu fayyadamneetu bilbila ta'uu ishee nutti himte jechuudha barbaadnu. Hin jettee yaada as keessa mallattoon bilbila fakkaattu kuno insert mallattoo bilbila fakkaattu kana kaa'etanii 911 58 94 jedhe mallattoo bilbila fakkaattu kana barreesseedha jechuudha. Yommuu waan biraa simpoolii waa yaada koo bakka bu'u fayyadamuu barbaades sanas godhachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma HIV/AIDS keessatti amma simpooliin kun iddoo guddaa qabdi. Namoota HIV barsiisan keessatti iddoo guddaa qabdi simpooliin kun jechuudha. Kanaaf waan barreessinu sana kan bakka bu'uu danda'u jechuudha. Waa'ee HIV barreessina yoo ta'e HIV dhala namaa fi balaa akka ta'e waan ibsu barreeffama wayii barreessina yoo ta'e bifa kanaan barreessine kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf isa kana isiniif anniisa shaakaluu dandeessu jechuudha. Gama biraan simpooliin kun eessatti nu fayyaddi. Waa'ee buleetinii kanaan dura ilaalleera kutaa darbee keessatti waan ta'eef amma yeroota kana jechuudha. Yeroota kana liistii gochuun barbaada buleetinii fayyadame. Buleetinii ani fayyadamu as keessa kun jiru. Recently warri jiran jiru. Garuu ani haaraa fayyadamuun barbaade yookaan kan kana caalaa warri kun natti hin tolle waan ta'eef yaada barreeffama kana bakka naabu barbaadachuu danda'a jechuudha. Yoo dhuftanii ilaaltan simbool kan jiru kun waddana jira. Simboolii kana keessa gaafa galtanii iddoo silaa sana nu geessa jechuudha. Iddoo silaa sana gallee fakkeenyaaf ammoo fudhannee ilaallee haa jennu waa'ee nageenyaa barreessina yoo ta'e gugeen adii kana fayyadamu. Isaa booda
bifa kanaan barreeffamni kee kana fakkaata yoo kana filatte bifa kanaan simbirroo fakkaattu barreeffama kee cinatti argamti naan jechaa jira. Eeyyee naa ta'a jedhaanii gaafa naa taa'ee galfadhu kunoo dhufee galee jechuudha. Dhufee galee kunoo kana mututti qixxeessitanii itti qixxeessuu dandeessu. Gaafa goota itti qixxeessaati. Gaafa buluqaa beekti bifa kanaan galfachuu dandeenya.